Itoophiyaa keessatti foon nyaachuun nama hawwisiisa. Garuu foonni baay'ee qaala'e. Alhamdulillah biddeenis tolchadhee biddeenni kiyyaas baay'ee tokko bareede. Waxiis hojjedhee baqa nyaannu isiniin jedha. Foonni baay'ee tokko qaala'e wallaahi yeroo hundumaa waxii baqa osoma bishaanuma foonii qammasee jettee yeroo nafsi yaanketi si hawwitu jira. Yeroon biddeen tolchus wajjin ilaalla. Yeroon foon hojjedhus wajjin haa ilaallu. Foonni kun kiiloo 2 qofaatti naa fuudhamu. Inni kun hin daaksifame maashinitti daaksifame birrii 500 jechuudha. Lamaansaa birrii 3,000 jechuudha. Jaarsa koo gabaa dhaqee timaatimii kibiriitii qaaraa waan arge walitti bibbitee gale. Akkuma inni bitee galetti waan arge isaanitti naqee waraabbadhe. Ani immoo shunkurtii quncisaan ture jechuudha. Hirkisii inni shunkurtii fideennaan itti dabaluuf eegaa ture. Eessa jirta innaan jedhu oolaa qalaan jira naan jedha. Oolaan sii qalaaraa naan jedha. Fayyaa mashee qalee fidaa jedhee baay'ee tokko ni eegee haa ta'u malee kun waan ammasii kun iyyuu birrii 3,000 jechuudha. Zayitii shunkurtii qimamii waan tokko malee birrii 3,000 baastaa jechuudha. Innaa yeroo biddeen tolchuu takkaa viidiyoo waraabee hin beeku maaliif yeroo baay'ee hin mijatu baqa. Hojii nama harkaa dheeressa viidiyoo waraabaa innaa hojii hojjettu kanuma viidiyoo nyaataa hin waraabu yeroo baay'ee. Maashaallah tabarakallah wallaahi foonni jechuudha baay'ee takka nama hawwisiisa Itoophiyaa keessatti. An takka osoo hin nyaatin ji'a keessatti gizee 2 fa'aa osoo hin nyaatin hin ba'u. Isuma iyyuu akka waan waggaa tokko ga'e na cinqa jechuudha. Innaa akkasii ani immoo amala hin taane baree mana araba kootiittis jarri koo maashaallah sooressa jechuudha. Araboonni tokko yeroo baay'ee indaaqqoo maqalamaa yeroo hunda kan indaaqqoo hojjetantu jiru. Ani immoo baqa torbee keessatti nyaata jijjiirraa nyaatama ture sanata mala na balleesse. Itoophiyaa keessatti foon nyaadha jettee baqa tu waggaan ga'in kasaartee keessaa ba'uudha. Akkasii habiiboche foon kana foon isa murmuramaa qofaatti hojjedhe kun immoo foon isaan kiiloo 1 isiniin jedheedha. Innaa akkam ture egaa waan hundaa yeroon itti nannaqu isiniif waraaba jedheen ture. Dhumarratti immoo innaan biddeen tolchus in argitu viidiyoo kana yeroo wajjin hojjennee wajjin nyaanne tarii mana namaatti hin geesse moo na nyaadhe viidiyoo kana keessatti ilaaluu dandeessu. Foonni yoo baay'ee qaaleessi yoo hawwitus yoo immoo nama jaallattu tokko jechuun baqa waan gaarii yoo geessiteef deessi jedha ofii yoo dhiiste. Innaa akkas ture. Innaan foon kana hojjedhu waan hunda waraabuuf hin ture garuu mijjenne shunkurtii muradhee ka'ee akkaataan itti hojjedhu yoo kan isinitti himu ta'e shunkurtii muradhee waa hunda hojjedhee na waraaba jedheen gidduutti dhiise. Kun immoo maajii jedhama biyya Arabaatti qimamii laastikii keessaa baatu wayii jechuudha. Kun immoo timaatimii 2 gurguddaadha jechuudha. Mafshuuraan yookiin kallaaxaan godhee kun qullubbii adiidha jechuudha. Ani waan akkasii dhumarran itti naqa foonitti naan irraa hodhuuf walakkaan sa'aatii fa'aa hafe sa'aatiin tokko fa'aa hafe itti naqaa jechuudha foonitti isinii galee. Jalqaba akkuma beektanii shunkurtiin ibiddarra kaa'adhaa ergan shunkurtii kiyya bilcheeffadhee barbareen itti naqaa. Ergan barbaree itti naqee foon itti naqaa jechuudha. Ergan foon itti naqee takka tochoosee zayitii itti naqaa sana booddee waan tokko qimamii minaamina itti naqee qadaadaa jechuudha. Akkuma argitanii foonni kiyya sa'aatii 2 walakkaa akkasaa ta'u maashaallah irra taa'ee bilchaatee waan nama dhibu Itoophiyaa keessatti maaliif akka foonni akkas mi'aawu hin beeku. Biyya Arabaatti amma wallaahi foonni muti foon natti hin fakkaatu waan nyaatamu iyyuu ture. Innaa baqa akkas ture waxiin kiyyaa hojjetamee ba'eera. Amma immoo biddeen tolchuudha jechuudha. Biddeen immoo kan isin dhibu akkam barbaadetti naan mul'anne biddeenni kiyya baay'ee bareeda ture maashaallah tabarakallah. Xaafiidha jechuudha. Akkam barbaadetti naan mul'anne kaameraanii waan hin qabneef waraabaa hojjechuun gizee takka si rakkisa. Eelee kiyyallee asumaan ilaala maashaallah tabarakallah baay'ee tokko gobozii isheeti jechuudha. Akkasumatti jala keessee raba baasta jechuudha. Wanta jala kaan kanaa innaa jala keessa tokkoffaa immoo wanti kun maaliif isin fayyaddi beektu isheen biddeen irratti baasanii kaanii biddeen katamaatti guyyaa 3 fa'aa bulamite ho'aa kana fuute yoo biddeen walirra keessee biddeen achumaanii
ho'aatti waan walirra kaa'ameef jennaan borii isaallee arrii baasaa jechuudha. Jechuun bifa bada guyyaa 2-3 sii taa'uu hin danda'u. Yoo maaliif feestaalii keessa ukkaamsitee keessa waan ta'eef yoo qabbaneessitee amma kana irraa baasuun ga'utti inni sun achumarra ta'a. Kanaaf sin barbaachisti jechuudha. Isinuu beektan egaa si yaadachiisumaa fi akkasii habiibochee warroonni eelee kana bitachuu barbaadanii meeshaa feetan bitachuu barbaadanii dhiyeenya kana lakkoofsa koo maxxansaan jiru. Yeroo baay'ee viidiyoo meeshaalee bibbitullee hin waraabu. Viidiyoo isanii meeshaa waraabee gadhiisurraa isuman zimbaloo waraabutu irra naaf ilaalama. Kanaaf jennaan meeshaa ijoolleen dhufanii na biraa fudhatan meeshaa hin geessu. Wallaahi irra caalii isaa waraabaa hin jiru jechuudha. Hedduun keessan ni beektanii keessoo maan itti ergee meeshaa ni fudhatu. Meeshaa waraabuun xiqqoo ishee cinqii qaba. Garuu hagan itti cinqamee meeshaa waraabee idiit godhee gadhiisurraa isaan ofii kooti viidiyoo tokko hojjedhutu isuman gattaa'ee hojjedhutu irra naaf ilaalama. Kanaafin of dadhabsiisurra hidhee yarsee malee meeshaan bitamuutti jira. Gara boriif iftaanii kana keessaa garuu meeshaa sinii waraaba inshaallah yoonatti mijjate meeshaan bitee na bira jiru jechuudha. Meeshaan akkuma itti fufetti jira bitamuunsaa. Eeleen kun immoo baay'ee tokko eelee bareedaadha. Namoonni maatiif bitus barbaadanii wallahi ani isa gugguufanii tolchan sanarra kana baay'een jaalladha. Maaliif gaafa gadi gugguuftee eelee haxooftaa gadi gugguuftee biddeetti nyaata gadi gugguuftee irraa baaftaa xiqqoo ishee dugda nama dhukkubsa jechuudha. Kanammoo dhaabbattee itti naqattaa dhaabbattee tolchitee ammasittiin teessaa jechuudha. Maatii keessaniifis yoo bittan baay'ee tokko bareedaadha. Anamma wallahi islaamummaa kiyyaaf biteedheetuma cinqamaa garuu inshaallah nan bitaa. Meeshaa isaa inni irra taa'u kana biyya barbaadanitti geessuu hin dandeessu. Eelee immoo bakkuma jirtanii bitachuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan ana guyyaadha kan hin tolchutti jiru. Aduu ba'aa jira ture. Xiqqoo ishee zuruma booda jechuudha. Ajaa wayii waan hin qabuuf jennaan guyyaa maan biddeen tolchee dafee waxii hojjetachuu barbaade. Akkuma beektanii nama bira deemee ture jechuudha. Nama dubbisuuf sanaaf qophaa'aa ture. Ofii kiyyaa yeroo baay'ee yeroo biddeen tolchuu waxii foonii kana yeroo hojjedhu innaan shunkurtii muraa waraabuu fa'aa waa hunda hojjedhu waa hedduu jira garuu akka carraa ta'e gadi hin dhiisu jechuudha. Beeku waa markana qabu waraabee kan bilbila keessatti irraanfadha. Kana malee waraabuu dagadhee miti isiniin jedha habiibochee. Beekaa biddeen immoo kunoo kana fakkaata. Viidiyoo kiyya laayikii godhaa isiniin jedha. Yaada qabdan koomentii godhaa. Viidiyoo kiyya baay'ee lakkoofsa koo kaa'an jiru. Beekaa saniif amma ni maxxansa. Warroonni meeshaa bitachuuf na dubbisaa jirtanis yeroo qophooftanitti koottaa isiniin jedha.